Sagalee Waaqayyoo akkuma lubni jedhee caalaatti kan wal wajjiniin ilaallu karaa Kiristoos Yesus mo'icha Waaqayyo nuuf kenne kana keessa akkamittiin jiraanna isarratti fokas goona. Mo'ichi nuuf kennameera. Jireenya mo'icha Waaqayyo karaa Kiristoos nuuf kenne kana keessa akkamittiin jiraanna isa jedhu wal wajjiniin ilaalla. Akka mata dureetti kutaa silaa lubni kennaan dubbatee dubbisee isumarra deebi'een dubbisee isarratti wal wajjiniin ilaalla. Gararraadhaa kaaseen dubbisa lakkoofsa 55 kaasee. Ammas immoo mo'ichi kee meerree yaadu'aa. Arfiin kee meerree yaadu'aa jedhamee caafamee fiixaan ba'eera. Arfiin du'atti nama oofuu cubbuudha. Cubbuu kan humna godhachiisuu seeraadha. Waaqayyo isaa Gooftaa keenya karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mo'icha nuuf kennuuf immoo galanni haa ta'u. Jaallatamoo obboloota ko, egaa utuma hin socho'in jabaatanii dhaabbadhaa. Itti dadhabuun keessan Gooftaa biratti akkasumaan akka hin ta'in beektanii yeroo hundumaa hojii Gooftaa caalchisaa hojjedhaa. Mee gabaabsinee Waaqayyoon kadhataan turre garuu ammas Waaqayyo dubbii kana akkana nutti dubbatu dubbiin hafuurri dubbii kana akka nuuf galu Waaqayyo yaada garaa isaa hubachuu isa Waaqayyo nuun jedhu qalbeeffachuu akka dandeenyu akka hunduma keenya gargaaruuf. Gooftaa yooti nama gargaarte malee namni dubbii kee dubbachuu hin danda'u. Yooti nama gargaarte malee namni dubbii kee hubachuus hin danda'u. Gargaarsa keetiin kanas geenye gargaarsa kee ammas kan amanannu fuula kee dura jirra. Ammas fuula kee gara keenyatti galagalchi. Yaa Waaqayyo dubbii keetiin nu barbaachisa. Dubbiin kee nama hidhachiisa. Dubbiin kee dadhabaa jabaa godha. Dubbiin kee waanjoo namarraa cabsa. Dubbiin kee ifa keessa namaatti ibsa. Dubbii kee nutti dubbadhu. Dubbii kee fudhannee amannee yaa Waaqayyo jireenya mo'ichaa bara keenyaaf itti jiraachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Waaqayyo hafuurri kee hunduma keenya haa barsiisu. Kana kan mormu hafuurra majaajii hergaan seexanaa yaada keenyarraa qalbii keenyarraa qilleensa kanarraa kan qabame haa ta'u. Achi lafa onaatti haa ari'atamu. Birmadummaatti akka jiraannu Kiristoos birmaduu nu baase jedhamee caafamee jira. Gooftaa birmadummaatti sagalee kee dhageenyuu akka dandeenyuuf hunduma keenya nu gargaari. Galanni siif haa ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Egaa akka silaa lubni jedhee waldaa kiristiyaanaa keessatti kiristiyaanonni tajaajiltoonni lallabni keenya inni guddaan mo'ichadha. Karaa Kiristoos mo'ichi nuuf kennameera isa jedhudha. Mo'ichi kun egaa mo'ichi isa mo'ameef barbaachisa. Akkuma sagalee Waaqayyo keessatti ilaallu Waaqayyo jalqaba uumamaatti seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 erga nama uumee booda Waaqayyo akka bifa isaatti nama uumee Waaqayyo nama eebbisee eebba duwwaa miti Waaqayyo aboo namaaf kenne bitaa jedhe. Uumama biyya lafaarra jiru, qilleensarra kan jiru, bisaan keessa kan jiru hundumaa bitaa jedhee Waaqayyo aboo namaaf kenne. Waaqayyo boqonnaa kana keessatti boqonnaa 1-2 nama eebbisee
namaaf aboo kennee namni garuu utuu baay'ee yeroo baay'ee mo'icha kana keessa hin jiraatiin boqonnaa 3 irratti aboo kanarraa kufe namni. Ergasii kaasee namni kan humna hin qabne mo'amaa ta'e namni. Mo'amaa cubbuun isa mo'aa, seexanni isa mo'aa, duuti isa mo'aa, namni abdii dhabee, namni humna dhabee hangoo seexanaa jala galee. Nama Waaqayyo keeka guddaatiif uume. Nama Waaqayyo mo'icha kenneef faarfannaa boqonnaa 8 irrattis isa kanadha jedha. Yaa Waaqayyo kana keessa ammoo xinnumaa ofii keetii gadi isa goote lakkoofsa 5. Gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isaarra keesse. Hojii harka kee hundumaa irratti isa moosifte. Wanta hundumaas miila isaa jalaa galchite jedha. Waaqayyo xinnooluma see ofirraa gadaansite jedha roonni Waaqayyo nama uume. Kana hundumaa irratti immoo hojii harka kee hundumaa irratti aboo isaaf laatte. Waan hundumaa miila isaa jala galchite. Namni nama akkasii ture, namni Waaqayyo jalqaba uume. Aboo kan qabu. Abboomuudhaaf, bulchuudhaaf, bituudhaaf, geggeessuudhaaf. Waaqayyo aboo guutuu kan isaaf kenne jannata keessa kaa'e. Nama kanatti aboo Waaqayyo kenne kanarraa kufe. Carraa Waaqayyo isaaf kenne kana dhabe. Sagalee Waaqayyoof abboomamuu dadhabee. Isa Waaqayyo hin godhiin jedhe godhee hin kufe. Seexanni nama gowwoomse nama kuffise. Ergasii kaasee Waaqayyo namaaf garaa hin kutanne waan ta'eef Waaqayyo ammas saba kansaa ta'e saba mo'ichaan jiraatu Waaqayyo barbaade. Boqonnaa 12 seera uumamaa irratti gara Abrahaamin dhufe. Biyya kee keessaa, qomoo kee keessaa, lammii kee keessaa ba'iitii gara biyya ani sitti agarsiisuu dhaqi, sin eebbisa, saba jabaa sin godhaa. Eebba jalqabaa Addaamitti dubbate Waaqayyo deebi'ee dhufee Abrahaamitti dubbate. Sin eebbisa. Sirraa kan ka'e qomoon biyya lafaa hundumtuun eebbifamu. Isaan jedhe lakkoofsa 1 kaaftanii gaafa ilaaltan boqonnaa 12. Egaa eebbi Waaqayyoo gara Abrahaamin dhufee Abrahaam booddee gara sanyii Abrahaamitti darbe. Kanarraa kan ka'e qomoo Abrahaam macaafa qulqulluu irratti sabni Israa'el gaafa ilaaltan guguddoonni baay'een sanyii sana keessaa dhalatan. Kan mo'ichaa argan Waaqayyo mo'ichaan kan isaa wajjin hin ta'e. Yaada Waaqayyo kan tajaajilan, humna Waaqayyo kan argan. Qomoo Waaqayyo filatee qomoo Abrahaam keessaa dhalatan. Sabni kan biraan ammayyuu cubbuu keessa jira ture. Sabni kan biraan ammayyuu dukkana keessa jira ture. Sabni kan biraan ammayyuu mo'amuu keessa jira ture. Garuu Waaqayyo hammas abdii kutatee hin dhiifne waa'ee namaatiif waan ta'eef qomoodhuma Abrahaam keessaatii Kiristoos achi keessaa baasee nama hundumaaf kan ta'u. Mo'ichi sanyii Abrahaam nama hundumaaf hin ta'u. Isaan irratti hafuurri Waaqayyoo isaanuma keessaa namoota filatamanirra bu'ee hafuurri Waaqayyoo hojjechaa ture. Hojii Waaqayyo dinqii garaagaraa kan hojjetan namoota murtaa'an turan. Garuu Waaqayyo araara qabeessa waan ta'eef, Waaqayyo jaalala waan ta'eef, Waaqayyo namaaf garaan kutatu waan ta'eef karaa Kiristoos mo'icha namaaf kennuuf jedhee Kiristoosin dabarsee kenne Waaqayyo. Kiristoos egaa gara biyya lafaa dhufee Kiristoos mo'ichaa erga mirkaneeffatee booda warra isatti amananiif akka isaan mo'ichaan jiraataniif sababii nuuf ta'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo karaa Kiristoos, kanaaf Kiristoos dabarfamee kennamee egaa biyya lafaa kana keessatti karaa Kiristoos Waaqayyo mo'icha namootaaf kennuuf jedheetidha Kiristoosin dabarsee kenne. Kanaaf Kiristoos biyya lafaa mo'e. Biyya lafaa nama mo'e. Biyya lafaa cubbuun keessa jiru. Biyya lafaa wiinfoonii keessa jiru. Biyya lafaa namni keessatti milkaa'uu dadhabe. Biyya lafaa keessatti namni gammaduu dadhabe kana Kiristoos biyya lafaa mo'e.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:33 irratti hamma biyya lafaa jirtanitti gidiraachi isinirra jira. Garuu jabaadhaa ani biyya lafaa mo'eeraa jedhe. Kiristoos biyya lafaa mo'eera. Har'a waldaan kiristaanonni labsii qabna, dubbii qabna, jecha qabna. Biyyi lafaa kun mo'ameera. Kiristoos biyya lafaa mo'eera. Biyyi lafaa mataarra nu darbuu hin danda'u. Biyyi lafaa nu jilbeeffachiisuu hin danda'u. Biyyi lafaa nu sodaachisuu hin danda'u. Gooftaan keenya biyya lafaa mo'eera. Harka walitti rukunnee Waaqayyoof galata laanna. Kanaaf firoota koo cunqursaan baay'een, wallaansoon baay'een, gidiraan baay'een, yaaddoon baay'een, sodaan baay'een biyya lafaa keessa iyyuu haa jiraatu malee garuu biyyi lafaa mo'ameera. Ameen. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Nu karaa Kiristoos biyya lafaa isa mo'ame sanarraa keessatti akka jiraannuuf Waaqayyoo nuuf carraa nuuf kenne. Kana duwwaa miti, Kiristoos seexana mo'eera. Biyya lafaa kana keessatti aangoon hojjetu, humni hojjetu, namootaan aalaan kan hojjetu seexanadha. Namni erga kufee booda bittaa seexanaa jala gale namni, garbummaa seexanaa jala gale namni. Kiristoos Yesuus dhufeetidhaa hojii seexanaa hiike. Ameen. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Seexanni hin mo'ame. Kanaaf sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Boqonnaa Luqaas boqonnaa 10:18-19 irratti. Yommus immoo deebisee seexanni akka bakakkaatti Waaqa keessaa bu'uutti utuu inni kufuu argeera. Ani kunoo marrataa irratti boofaa torbaan qabaa irratti aangoo diinaa hundumaa irratti irras ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera. Oomtus isin hin miidhu jedhe. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seexanni akka bakakkaa tunni gadi bu'uu argeera. Egaa boofarratti, torbaan qabaarratti, hundumaarraa waan nama miidhu humna qabu hundumaatti maal isin godheera? Gooftummaa isiniif kenneera. Ameen. Waan isin miidhu hin jiru jedhe. Kun sagalee Waaqayyooti. Kanaaf firoota koo Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus torbaan qabaarratti, seexanarratti, hamaarratti, waan humna qabu hundumaarratti mo'icha nuu kenne. Ameen. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf seexanni mo'ameera. Aangoon isaa cabeera. Haxxummaan isaa karaatti hafeera. Kanaaf isarratti mo'icha nuu kenne. Ani yeroo jalqaba gara Gooftaa dhufe sodaan koo guddaan kan baay'ee dhaqee amanee galee kan gaaffiin sodaan keessa koo ture. Maatiin koo qaallichaatti aman waan ta'eef, abbaa koo irra qaalluun jira waan ta'eef, waan qaalluun kun waan barbaade tunni godhu argeera. Yeroo inni ajjeesuu, yeroo inni bakakkaa buusuu kana argaan guddadhe waan ta'eef maal gochuu hin danda'a? Already akka inni ajjeesuu danda'utti. Dhugumaanis maalti ta'ee ani Gooftaa fudhadhee biyyaatii yoo beektoru silkiin hin jiru qaallichaan sun bu'ee mul'ateeti jedhani naganee nan ajjeesaa jedhedha. Yoo nan ajjeesa waan ta'eef kana beeku maatiin keenya korma fudhataniitidhaa dhaabbatanii kadhataniidhan hin fudhadhu. Yookaan korma qalaniiti kan araarfatanii hin fudhadhu nan ajjeesaa guyyoota muraasa keessatti du'annaan kadhatanii dadhabanii dhiisan. Kana booddee hin eeganii ani hin duune, waggaa tokkoon ga'ee ani hin duune, waggaa 5 waggaa 4 gaafan ga'u Waaqayyoo haboo seexanaa sana maatii koo irraa dha'ee maatiin koo gara Gooftaa dhufan. Ameen. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u.
waan humna qabu hundumaa irratti mo'icha nuu kenne gooftaan. Kanaaf seexana irratti akkas jedha ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3:18 irratti akkas jedha. Seexanni jalqabee cubbuu waan hojjetuuf namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate jedha. Kiristoos Yesuus hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Kanaaf anaaf isin biyya seexanni keessatti hojjetu, biyya seexanni keessa guute, biyya lafaa keessa yoo jiraanne iyyuu hojiin seexanaa Yesuusin diigameera. Namni amanu iyyee ameenaa jedhu. Diigameera. Kanaaf Kiristoos Yesuus seexana moo'ee moo'icha irratti mul'isee anaaf isiniif moo'icha nuuf kenne. Inni kan biraan akkuma sila dubbise gooftaan Yesuus Kiristoos du'aa moo'e. Inni dhumaan, inni hamaan arfii du'aadha. Namni du'ee jireenya hin qabu. Namni du'ee gara dukkanaa gara Si'oolin deema ture. Yesuus Kiristoos fannoo irratti du'ee Si'oolitti gadi bu'ee humna seexanaa cabsee achii ka'e. Inni gaafa laallu mul'ata boqonnaa tokko irratti Yohaannisitti mul'ateetidha. Lakkoofsa 17 irratti anis yeroon argu akka nama du'een ta'e. Kana booddee hin sodaatin, ani du'een ture amma garuu bara baraan jiraataa ta'eeraa jedhe. Ameen. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Bantuu du'aaf bantuun Si'ool qabaani. Harka seexanaarraa fuudheera Yesuus Kiristoos. Duumna du'aa, harfii du'aa, aboo du'aa warra Kiristoos irratti amananii irratti akka hin hojjenne cabseera. Kanaaf firoota koo karaa Kiristoos warra amananiif Waaqayyoo moo'icha karaa hundumaa kenne. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa moo'icha Waaqayyo nuuf kenne kana akkuma sagalee Waaqayyoo dubbatu Roomee boqonnaa 8:37 irratti akkas jedha. Waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa isa nu jaallate moo'icha guddaa arganne jedha. Hiikni tokko karaa isa nu jaallate warra mo'an hundumaarra caalaa'edha. Kanaaf karaa Kiristoos warra mo'an irra caalaga. Waaqayyo moo'icha nuuf kenne. Qorontos 2:2 irratti akkas jedha. Waaqayyo isaa yeroo hundumaa karaa Kiristoos akka warra mo'anii duulaa galaniitti nu adeemsisuuf Kiristoosin beekuu akka foolii urgaatti harka keenyaan iddoo hundumaa isaa ga'uu fi galanni haa ta'u jedha. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus akka warra duulanii mo'anii galanii moo'ichaan sanu naannessuudha. Akeekni Waaqayyo anaaf isiniin moo'ichaan naannessuudha. Haala garagaraa keessatti, guyyoota garagaraa keessatti, bara jijjiiramu keessa, qilleensa jijjiiramu keessa, haala jijjiiramu keessa jiraanna. Waaqayyo garuu anaaf isiniin karaa Kiristoos moo'ichaan nu naannessuudha. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf egaati Waaqayyo karaa Kiristoos moo'icha nuuf kenneera. Garuu moo'icha kana eeggachuun, moo'icha kanatti jiraachuun, moo'icha kana beekuun yeroo hundumaa hangoo moo'icha kanaatiin jiraachuun ga'ee koof ga'ee keessan. Egaati moo'icha kana keessa jiraachuudhaaf egaa moo'ichi kun akkasumatti hin argamu miti. Gatiin itti kaffalameera. Dhiigni dhangala'eera. Kiristoos gatii baaseera. Kiristoos nama ta'eera. Kiristoosii olitti gadi bu'eera. Kiristoos kana hundumaa godhee moo'icha nuu kenne. Gatii guddaatti itti baafame moo'icha kanatti. Akkasumatti miti. Egaa gatii inni jalqabaa gatii karaa Kiristoos Yesuus baafame moo'icha keenyaaf, du'aa ka'uu keenyaaf, jireenya keenyaaf, eebba keenyaaf, nagaa keenyaaf moo'icha Kiristoosiin baafame kana
vaaliyuu kennuutu nurra jira. Inni keessa keenyatti iddoo kennuufi akkasumatti miti kan nu faarfannu, akkasumatti miti kan nu lallabnu, akkasumatti miti kan mana Waaqayyo waaqeffannu. Kanaafis baay'ota keenya akkuma sirra jedhe ba'aa baay'eetu nurraa bu'e, waanjoo baay'eetu nurraa cabe, akeeka seexanaa baay'ee diigame. Kanaaf fuula dura Waaqayyo dhufuu dandeenye. Egaa mana Waaqayyo keessa yeroo jiraannu biyya lafaa irratti abdii qabna, biyya waaqarraa irratti mana qabna, dhaala qabna. Kiristoos immoo hin dhufa, biyyi lafaa kun hin darba. Jireenya hin dabarre keessa jiraachuudhaaf jennaa Waaqayyoof ulfinniif galanni haa ta'u. Harka walitti rukunnee Waaqayyoof galata haalaan. Egaa erga isa kana hubanne, isa nuuf kenname kana, isa Waaqayyo karaa Kiristoos harka keenya keessa galche kana akkamittiin fudhanne hamma dhumaatti haa jiraannu. Amantii keenya mo'ichaan xumuruudhaaf, bara keenya mo'ichaan jiraachuudhaaf. Inni tokkoffaan jireenya keenya keessatti egaa jireenya amantii jiraachuudhaaf kan nu dandeessisu, kan nu gochuu nurra jiru keessaa inni tokko amma dhumaatti Waaqayyo irratti amantii cimaa qabaachuu. Egaa seexanni kan inni hin barbaanne, kan namoonni jalqabanii namoonni baay'een karaatti hafanii amantii Waaqayyo irratti qaban cimsanii amma dhumaatti eeggachuu dadhabuudha. Seexanni karaa garaagaraa amantii nama laaffisa. Karaa qorumsa duwwaa miti, karaa argachuu, karaa alli mijachuu amantiin namaa laafa. Amantiin Waaqayyo irratti qabnu, isa duwwaa irra garaa keenya ka'achuu, isa duwwaa irra ija keenya ka'achuu, Kiristoosin ilaallee deemuu, amantiin isa kanatti nu barbaachisa. Amantiidhaan jireenya keenya, jireenya irra Gooftaa wajjin hin qabnu kana kan nu jalqabne amantiidhaan. Amantiidhaan jalqabu, amantiidhaan jiraachuu, amantiidhaan xumuruu. Isa kana namoonni jireenya mo'ichaa jiraatan, namoonni Waaqayyo macaafa qulqulluu keessa jiran gaafa ilaaltan amantiidhaan jalqabani, amantiidhaan jiraatanii, amantiidhaan xumuran. Kanaaf jireenya keenya keessatti jireenya akkasii jiraachuudha. Amantiin jechuun Waaqayyo akka jiru, dubbiin Waaqayyoo hundisaa dhugaa akka ta'e, sagaleen abdii Waaqayyoo kenne akka inni raawwatu, Waaqayyo akka hundaa danda'u karaa Kiristoos Yesuus fayyinni hundumtuu akka nuuf kennamee amanuudha. Takka yeroo kadhannu, yeroo hafuuraan guutamuuf jennu, yeroo fayyinaa amanaa jedhamna. Amanuun nama barbaachisa. Maayinni amantiin? Amantiin Waaqayyo akka jiru, dubbiin Waaqayyo hundisaa dhugaa akka ta'e, sagaleen Waaqayyo nu abdachiise akka inni raawwatu, Waaqayyo akka hundumaa danda'u, karaa Kiristoos fayyinni hundumtuu akka nuuf kennamee amanuu danda'u. Inni kun egaa keessa keenyatti jabaatee dhaabbachuutu irra jira. Argachuun isa kana nu harkaa buusuu hin qabu. Dhabuun isa kana nu harkaa buusuu hin qabu. Guyyaan gaariin isa kana nu dhabsiisuu hin qabu. Guyyaan hamaadha gadheedha jennuu isa kana nutti hir'isuu hin qabu. Kanaaf amantii keenya akkasittiin eeggannee fiixaan baasuudha jechuudha. Amantiin egaa yoo nama amantii qabu taane, yoo dubbii sagalee Waaqayyo akka sagalee Waaqayyo kanatti amannee jiraanna ta'ee, amantiin mo'icha namaaf kenna. Amantiin akkasittiin ta'u, amantiin Waaqayyo jira jedhu, Waaqayyo hundaa danda'a jedhu, abdiin sagalee Waaqayyo naaf kenne dhugaadha namni jedhu, Kiristoos fayyina naa karaa Kiristoos Waaqayyo fayyina guutuu naa kenneera jedhee jireenyi dhaabbataan akkasii, amantiin akkasii, warra amantii akkasii qaban tokkoffaa kakuu Waaqayyoodha. Egaa namni jireenya mo'ichaa jiraatu abdii Waaqayyo abdachiiseedhaan. Waaqayyo biyya lafaati irratti jireenya keenya keessatti dhuunfaa keenyatti abdii nuuf qaba. Hunduma keenyaaf immoo abdiin guddaan, dhaalli bara baraa, jireenyi bara baraa jira. Biyya lafaa kanarratti isa Waaqayyo isaaniin jedhe ijaan arganii, biyya waaqarraa irratti
haala isaaniitti kan galan warra amantii qabanidha. Amantii qabanidha. Akkan sila jedhe gidiraa garagaraa qorumsaan waan jireenya guutuu fakkaatuun seexanni amantii namaa dadhabsiisuu barbaada. Jireenya keenya keessatti garuu qabeenyaan gaariidha. Bu'aa bayii biyya lafaa kana keessatti darbuun dirqama. Kana hundumaa keessatti garuu Waaqayyoon amantii kaa'achuun baay'ee barbaachisaa. Cimsinee Waaqayyoon amanachuu. Isa kana jireenya keenya keessatti jireenya Waaqayyo irratti amantii qabu, amantii cimaa qabu qabaachuu. Sagaleen Waaqayyoo Ibroota boqonnaa Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 13 kaasee waa'ee abbaa amantii waa'ee Abrahaamin dubbata. Abrahaam yeroo Waaqayyo isaaf kakate boqonnaa 12 irratti kaasuu yaale. Abrahaam sagalee Waaqayyo amanee jedha. Abdii Waaqayyo isaaf kennee amanee. Abrahaam dulloomee utuu jiruu iyyuu Waaqayyo isa abdachiise akka inni raawwachuu danda'u amanee. Kanaaf inni Waaqayyo jedhu dhugaadha jedhee amane. Kanaaf Abrahaami akkuma sagalee Waaqayyo jedhu kan inni kakuu isaa dhaale. Abrahaam gaafa sanyii isaa keessaa qomoo isaa keessaa ba'u gara dhaquun beeku haala taakkuu tokko hin qabu. Garuu amantiidhaan Waaqayyo duukaa waan bu'eef, amantiidhaan waan ajajameef Waaqayyo sanyii isaatiif dhaala kenne. Akkasittiin dhaale Abrahaam. Sanyiin Abrahaam akka ittiin dhaalani biyya kenneef Waaqayyo. Yeroo isaan boojuu keessa galan boojuu keessaa baasee Waaqayyo achi keessaa kaasee Fari'oonni fuula isaanii duratti jilbeeffachiise, galaana gargar kutee lafa onaa keessaa bisaan baasee Iyyaarkoo diigee Waaqayyo dhaala isaaniitti isaan galche. Namoonni baay'een akka sagalee Waaqayyo jedhu dhaala isaanii hin arganne. Baay'oonni lafa onaatti hafan. Maaliif yeroo jettan Waaqayyo nama nu dadhabuu isaaniiti. Waaqayyo amma yoomitti sabni kun naganaa jedhe. Hojii kootti amanuu didanii jedhe. Waaqa na amanuu didanii jedhe. Kanaaf namoonni baay'een beektu lafa onaa keessatti hafan warri biyya Misir keessaa ba'an dhaloota lafa onaa keessatti dhalateedha kan baay'ee isaa biyya sana kan dhaale. Kanaaf firoota koo amantiin nama dhaalchisa. Jireenya keenya keessatti isa Waaqayyo nuun jedhe bira ga'uudhaaf, abdii Waaqayyo nuun jedhe argachuudhaaf, biyya lafaa kana moonee biyya Waaqaa dhaaluudhaaf jireenya amantiitti jabaannee dhaabbachuutu nurra jira. Amantiin keessa keenyaa jiru. Amantiin keessa keenyaa yeroo hundumaa amantiin keenya kan sila jedhe waa garagaraatiin takka amantiin keessa keenyaa irrachuu danda'a, dadhabuu danda'a. Garuu nuyi amantii keenyatti cimaa, amantii keenyatti jabaachaa isa Waaqayyo nuun jedhe bira ga'uutu nurra jira. Kanaaf warri moo'ichaan darbanii kakuu isaanii bira ga'an warra amantii qabanidha. Inni lammaffaan amantiin lola hafuuraa nu mudatu irratti moo'icha nuuf kenna. Jaalannis jibbines biyya lafaa kana keessa nulli jira. Diinni nun jaallatu harka walitti nuuf hin rukkutu. Yeroo nuun mijatu, yeroo nuun nagaa ta'an, yeroo nu Waaqayyo waaqessinu, yeroo nu Waaqayyoon tajaajillu seexanniif biyyi lafaa harka walitti nuuf hin rukkutu. Lola jira. Kana beekuutu nurra jira akka kiristiyaanaatti. Lola keessa jiraannu keessatti jireenya mo'ichaa kan nu jiraannu kan nu mo'uu dandeenyu amantiidhaan. Amantiin mo'aa nama godha. Namoonni Waaqayyo dur turan amantiidhaan mo'an. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 32 akkas jedha. Kana caala dubbachuun na barbaachisaaree waa'ee Geediyoon, Baareq, Samsoon, Yoftaayee, Daawit, Saamu'eel akkasumas waa'ee raajotaa isinitti odeessuudhaaf immoo yeroon ana hin ga'u. Isaan keessaa kan amantiidhaan mootota mo'an, kan waan qajeelaa hojiirra oolchan, abdii argatan,
kaanis afaan leencaa cufan, kaanis ibiddaa oolatu dhaamsan, qara billaa jalaa ba'an. Dadhabbii keessatti jabaatan, jabina argatan, lolatti jajjaboo ta'an, loltuu warra ormaa baqachiisaniiru jedha. Ilaalaadha. Waa'ee abboota amantii icciitiin mo'icha isaanii amantiidha. Akkamittiin mo'an? Mootota mo'an, diinota loltuu diinaa ari'atan, afaan leencaa cufan yeroo jedhu amantiidhaan jedha. Kanaaf firoota koo jireenyi keenya akka sila kaafne Waaqayyo hundaa danda'uusaa, abdiin sagalee Waaqayyo dhugaa ta'uusaa, karaa Kiristoos fayyina nuuf kennamuusaa, jireenya Waaqayyo nuuf kenne kana amannee yeroo dhaabbannu jireenya amantiitiin lollee moona jechuudha. Kan hojii guguddaa hojjetan, lolanii kan mo'an, diinota kan ari'atan amantiidhaan ture. Namoota garaagaraa achirratti kaasee tokko tokkoon dubbata. Iddoo kun waa'ee Samsoon, Yooftaa'ee, Geediyoon, isaan kun hundumtuu amantiidhaan lolanii mo'an, mootota mo'an, biyya lafaa mo'an, gidiraa mo'an, argachuu mo'an, dhabuu mo'an, bara isaanii hundumaa mo'ichaan jiraatan. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Kanaaf egaati lolatti gaafa ba'an waa'ee Daawit hin beektu. Macaafa Saamu'eel isa dura boqonnaa 17. Daawit mucaa wal'aalaa, mucaa xinnaa ture. Gooliyaad gaafa ka'e, Gooliyaad nama guddaa sana namni rukkutu hin argamne. Guguddoon loltoonni beekamoon jiru, Saa'ol hin dandeenye. Daawit kana dhaga'ee dhaqee gaafanni, ana garbichi kee namicha dhannan qabatiin kana nan rukkutaa yeroo inni jedhu hin dandeessote mucaadhaattiin jedhe Saa'ol. Lakkii Waaqayyo wajjin hin jira. Yeroon oolota eegu waraabessiin dhufa ture, leenciin dhufa ture, nan dhorkaa. Yeroon oolota qabatu kana booda qabeenyi san nan ciran ture. Waaqayyo wajjin hin jira, namicha kana nan rukkutaa jedhee dhaqee Gooliyaad dura illee yeroo dhaqee dhaabbate ilaalee tuffateedha Gooliyaad. Inni nama dhumdhuma 6 yookaan nama dhumdhuma 5 yookaan nama 7 eega. Garuu mucaa wallaalaa ulee qabatee dhaqee, sareetas jira ulee qabattee maaf natti dhufte jennaan, ati billaadhaaf eeboodhaan natti dhufte, ani maqaa Waaqayyoon sitti dhufaa yaada. Ani har'a sin rukkutaa, morma kee sirraan kutaa jedhe. Har'a Waaqayyo Israa'el gidduu akka inni jiru hin beekama. Waaqayyoon keenyas billaadhaaf eeboodhaan kan oolchu akka inni taa'e, kan oolchu akka inni hin taane akka inni mul'atuuf isa kanatti ta'a jedhe. Kana booddee seenaa sana beektu dhagaa darbateeti adda isaa rukkutee galagalcheedha. Kanaaf amantiidhaan lolani. Ayyaana Waaqayyo nurra jiru, hafuurri Waaqayyo nurra jiru seexana hin dhibbisa. Nu immoo loluuti nurra jira. Amantiidhaan loluu, kadhannaadhaan loluu, jireenya qajeelaa jiraachuudhaan loluu, dubbii Waaqayyo dhugaa ba'uudhaan isa biyya lafaa kana seerratee jiru seexana loluuti nurra jira. Ameen. Loltu. Mo'icha nuu kenna Waaqayyo. Ameen. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan warra jireenya amantii jiraatanii fayyinni Waaqayyo jireenya isaanii keessatti argu. Egaa biyya lafaa kana keessa dukkanni akka jiru ifti jira, dhukkubni akka jiru fayyinni jira. Kanaaf Waaqayyo biyya lafaa kana keessatti akka biyyi lafaa dhukkubsataa ta'e, wanti baay'een dhukkubsataa akka ta'e waan beekuuf kan Waaqayyo nu kaa'e keessaa inni tokko fayyinaadha. Bara gooftaan keenya biyya lafaa keessa ture fayyina guddaa jireenya isaanii irratti kan mul'ate warra amantii qabanidha. Kanaaf warri amantii qaban dhukkubarraa hin fayyu. Warri amantii qaban gargaarsa Waaqayyo argatu. Firoota Waaqayyo irratti jireenya keenya keessatti fayyina Waaqayyo nuuf qopheesse, fayyina lubbuu takka yoo biyya lafaa keessa jiraanna waan ta'eef hin dhiphatti lubbuun keenya. Takka foon keenya dhukkubsata, takka sooshaal laayifiin keenya dhukkubsata. Kana hundumaa fayyina Waaqayyo irraa kan nu argannu amantiidhaan. Warri amantii qaban fayyina argatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
yeroo biyya lafaarra ture kan inni dinqisiifataa ture warra amantii qabanidha. Kan hojii guddaa argan warra amantii qabanidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 8:43 gaafa laaltan dubartii jedha. Dhiigni ishee waggaa 12 dhangala'ee qabeenyaa ishee mana abbaa qorichaatti fixxeetti, gaa'ela ishee dhabdeetti. Kana booda gara Gooftaa dhaqeen shaashara wayaasaa tuqeen dhukkuba kootti nan fayyaa jettee mana teessee murteeffatte. Kana booddee hin dhattee shaashara wayaasaa tutte. Gaafa isheen tutte seenaa sanatti gaafa laaltan eewuuti natti bu'een naan Phexros maali namni hundumtoo si dhiibaa jira, sitti bu'aa jira, maal akkamittiin akkas jettan? Lakkii nama amantiidhaan natti bu'eeti jira. Warra amantiidhaan fuula dura Gooftaa dhufan, warra amantiidhaan sagalee Waaqayyo dhaga'an, warra amantiidhaan kadhatan Gooftaarraa fayyina argatu. Ameen. Waaqayyo nu gargaaru. Ameen. Kana booda dubartiin sun dhiigni ishee ni dhangala'u, hin dhaabbate, ni lola'u. Lolaadha macaafa qulqulluudha. Kana booda gaafa isheen sodaattu, sodaatiin amantiin kee si fayyiseeraa ittiin jedhe. Kanaaf firoota koo amantii akkasiitiin Luqaas boqonnaa 7 dhattanii gaafa ilaaltan ajajaan dhibbaa sun gara Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee mucaan isaa dhukkubsatee gaafa jedhu lakkoofsa 7 saga dubbii kee duwwaa ergi gara mana kootti ol galuun siif hin ta'u. Amantii akkasii Israa'el gidduutti hin argine. Dhaqii amantii kee siif haa ta'u. Kana booddee mucaan isaan fayyeedha. Kanaaf jireenya keenya keessatti fayyina Waaqayyo nuuf qopheesse argachuun, jireenya keenya keessatti jireenya fayya buleessa, jireenya nagaa, waan seexanni nutti darbatu, waan wal'aansu jireenya keenya irra jiru kan nu moonee jiraachuu dandeenyu amantiidhaan. Amantiin arras Waaqayyoon fayyisa. Ameen. Arras Kiristoos fayyisaadha. Inni waa'ee keenyaaf hin rukkutame, waa'ee keenyaaf hin madaa'e, madaa isaatiin nu fayyifamneerra jedhama. Madaa Kiristoos arras fayyinne jira. Fayyisuun kan Waaqayyooti. Inni fayyisaa biyya lafaati. Akkuma lubbuu keenya fayyisee kan isaa nu godhate biyya lafaa kana keessatti waan jireenya keenya irratti ta'utti nu fayyisa. Baay'oonni keenya fayyisuu Waaqayyo jireenya keenya keessatti argineerra. Yeroo Waaqayyo fayyisus argineerra. Luboonnis jiran warra harka Waaqayyo guddaa argedha. Kanaaf nan gammada. Baay'oonni keessan amantoonnis kan akkasii jiraachuu dandeessu anis hin beeku. Hirree Waaqayyo arguun waan guddaadha. Fayyisuu Waaqayyo arguun waan guddaadha. Nuyi kan nu amannu isa kanadha. Fayyisuu Waaqayyo ba'aa baannee dhufna, ba'aan keenya nurraa bu'ee baana. Gaddinee dhufna, gammannee baana. Diinni kufaatii keenya eegaa, humni keenya areeffamee baana. Nu galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jireenya amantii jiraanna. Kan nu harka Waaqayyo irraa fayyina kan nu fudhannu, harka Waaqayyo irraa eebba kan nu ittiin fudhannu harka amantiiti. Amantii malee Waaqayyoon arguun hin danda'amu. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Ibroota boqonnaa 11. Boqonnaa 11 lakkoofsa 6 gaafa laaltan amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Amantiin wanta nu abdannu biraan nu ga'a. Kanaaf firoota koo amantiidhaan fayyinni kan inni jireenya keenya keessatti ta'u. Kanaaf jireenya amantii jireenya mo'ichaa. Jireenya mo'ichaa nama jiraachisa. Kanaaf mo'ichaa Waaqayyo karaa Kiristoos nuuf kenne kana. Kan nu eeggannee jiraannu amantiidhaan. Amantii qabaadha. Phaawulos dhufnee fuula keessan akka arginuuf amantii keessan isa irratti guutuudhaaf halkaniif guyyaa Waaqayyoon kadhannaa. Takka takka amantiin keenya irratti amantiin keenya guutamuudha. Sagalee Waaqayyo Roomee boqonnaa 10 irratti dhaga'uun amantii irraati. Amantiin dhaga'uu irraati. Dhaga'uun immoo dubbii sagalee Waaqayyooti. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyo inni jedhu dhugaadha. Amantiitti jabaadha. Amantiitti cimaa. Waaqayyo amanamaadha. Inni nu waame amanamaadha. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Sagaleen Waaqayyo jiraataadha. Amantiidhaan jireenya jalqabne. Amantiidhaan itti fufna. Amantiidhaan hin xumurra. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee kana qabannee kaanee dhaabbannee Waaqayyoon hin kadhanna.